Shamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii MIKO TECH nagaa keessanii nagaa kiyyaadha waaqayyoon na galatu. Tolee har'a kunoo walitti deebinee ragaa har'a barumsa akkaataa ittiin baakgiraawundii suuraa keenyaa karaa salphaa ta'een jijjiiruun isinitti agarsiisa. Isa dura garuu warroonni chaanaal kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo laasee bukkee kanaan jirtu al tokko cuqaasuudhaan ol godhadhaa isiniin jenna. Amma gara barumsaatti isin dabarsa gaa wajjin tura. Tolee hordoftoota koo kunoo wanti isin barbaachisu suuraa dudduuba suuraa keessanii jijjiiruu fi piiksaartii yookaan piiksel laabii qabaachuu qabdu jechaadha. Aappii kana lamaan isaayyuu liinkii isaa diskiripshinii irra isiniif jira. Kan lamaan isaatiin yoo akka itti hojjetamu isinitti agarsiisa. Isin kan barbaaddan kan fedha keessan ta'een hojjetachuu kan keessan jechuudha. Utuu piiksel laabii fi piiksaartii keessan suuraa baakgiraawundii keenya jijjiirin dura kiroomii keessa lixuun dirqama jechuudha. Kiroomii keessa lixnee akkaataa ittiin dudduuba suuraa keenya sana ittiin kunnu isinitti agarsiisa jechaadha. Kiroomii keessa lixna. Tolee kiroomii keessa seennee kunoo BG Remover jennee barreessina jechuudha. Gaafa BG Remover jettanii sarchi gootanii isa jammararra dhufu kana tuqxuudha. Isa erga tuqxanii kunoo gara kanatti dabarsaa sanaan booda upload image kan jettu kana tuqxu sanaan booda suuraa keessan filachuu duwwaadha jechuudha. Tolee gonoo suuraa keessan erga filattanii akkas isinii fida. Sanaan booda amma dudduuba isaa kutaa jira jechuudha ofii isaatii. Kun akkuma argitan haala ajaa'iba ta'een dudduuba isaa balleessee suuraa duwwaa keessaa baasee fideera jechaadha. Kana buufachuuf immoo kun gara gadii kana daawunlood kan jettu seetti buuna jechaadha. Sanaan booda daawunlood erga nuuf ta'ee keessaa bahuudhaan gara telegiraamii liqna jechuudha. Telegiraamii wanti nuyi liqnuuf baakgiraawundii suuraa sana waan irra keenyu karaa salphaa ta'een telegiraamii keessaa akkaataatti argannu isinitti agarsiisa. Telegiraamii seenna. Tolee telegiraamii keessa erga seennee wanti nuyi jennee barreessinu jechuudha. Aatii kana keenye piik ennee gaafa nuyi barreessinu bakka imeejiitti sarchii godhan bakka suuraatti sarchii godhan nuuf fida. Sanaan booda baakgiraawundi ennee sarchi goona. Sanaan booda baakgiraawundii babbareedoo ta'an kun akkasitti nuuf fida jechaadha. As keessaa kan barbaanne tokkuma filadhee isinitti agarsiisa. Kanuma filadhaa sendin godha jechaadha. Nama barbaadanitti erguu dandeessu yookaan bootii matee irratti erguu dandeessu. Sanaan booda seef godhatanii keessaa baatu. Amma deebitanii gara piiksel laabii lixu qofaadha jechaadha. Tolee piiksel laabii yeroo lixan kunoo akkasitti isiniif fida. Sanaan booda wanti isin gootanii kunoo gara gadii kanarraa seef mallattoo lama walirra jirtu sana tuqxu. Sanaan booda kunoo from gallery kan jettu kana tuqaastu jechuudha. Sanaan booda wanti isin filattanii baakgiraawundii isaa amma telegiraamii keessaa buustan sana isa filatta jechaadha. Isa filattanii irra keessu. Sanaan booda suuraa keenya sana immoo akkamitti irra keenya kunoo mallattoo rooks sadii wayii jirtu kana al tokko tuqna. Import see jettu kana kunoo gara gadii kana see cuqaasnee suuraa sasalaa kunne sana immoo finnee irra keenya jechaadha. Kunoo akkasitti irra keenya jechaadha. Sanaan booda karaa salphaa ta'een baakgiraawundii isaa jijjiirree irra jechaadha. Kun karaa isa tokkodha. Seef gochuudhaa fi karaa oliitii mallattoon seefii jirti. See cuqaasuudhaan seef image kan jettu tuqxu. Sanaan booda kanarraa al tokko cuqaasuudhaan ultiraa irra kaa'attu jechuudha. Ultiraa erga kaa'attanii gara olii kanaas foormaatii isaa PNG irra godhattu. Sanaan booda seef tu gaalarii kan jettu kana cuqaastu. Sanaan booda suuraan keessanii qulqullina guddaadhaanii isiniif gara gaalaariitti isiniif seenaa jechuudha. Amma immoo karaa piiksaartii akkatti hojjennuun isinitti agarsiisa. Piiksaartii keessa seenna. Tolee piiksaartii keessa seenuudhaan immoo kunoo mallattoo eda'uu see gara gadii kana cuqaasna. Sanaan booda baakgiraawundii sasalaa buusne sana filanna jechaadha. Erga isa filannee gara warra jala jiran kana keessa wanti nuyi filannu adii footosee jettu kana al tokko cuqaasna. Sanaan booda suuraa sasalaa dudduuba isaa baakgiraawundii isaa balleessine sana filanna jechaadha. Erga isa filannee kunoo haala salphaa kanaan akkasitti guddisnee raayitii gara olii jirtu kanaanii al tokko cuqaasne keessaa baana. Sanaan booda seef gochuudhaaf kunoo mallattoo see qalxii nutti agarsiistu kana al tokko cuqaasna. Sanaan booda kunoo seeftu gaalarii gootanii duwwaa keessaa baasuudha jechaadha. Amma gara gaalarii dhaqee footichi maal akka fakkaate isinitti agarsiisa.
Waaw kun akkuma argitanii suurichi qulqullina guddaadhaan baakgiraawundiin isaa jijjiiramee etuu qaama keenyatti hin bu'in etuu suuraa keenyatti hin bu'in jechuudha. Baakgiraawundiin isaa duwwaan keessaa ba'ee haala bareedaa kanaan keessaa ba'ee jechuudha. Egaa barumsi kun barumsarraa kun akkasumatti tole abdiin qaba. Waan sirreessuun irra jiraatu waan yaada keessan ta'e koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti nagaadhaan tura.